Iya dodoti gamoji dakaran si doyate jibole appa koti alaga tu foyate jawar kasarumma jawar nusiyaranna jawar wanjere ani badaborande inabdatu amerikalle inabdatu odumma wayare opiniole inabdatu kero bikare sama oromo Iya dodoti gamoji dakaran si doyate jibole appa koti alaga tu foyate Iya dodoti gamoji dakaran si doyate jibole appa koti alaga tu foyate Nuti shimallisin asin kan gae asin kan dhaabe eenyu miti digrii isaa miti sartifikeetii isaa miti qabsoo Oromooti yoo har'a kana dagata ta'e gatiin qabu doofummaa Dr. Abiyyiin lammaa barcuma kanarra kan kaa'e asiin kan gae qabsoo dhiiga lafee ilmaan Oromooti. Kana sa'aatii tokkoof miti daqiiqaa tokkoof miti sakandii tokkoof hin daganna yoo ta'an doofummaadha wallaalummaa. Lubbuu keenyaa miti kan hojjennu. Jireenya miidhagaa jiraachuudhaan miti kan hojjennu saba kanaaf uummata kanaaf biyya kanaaf nagaan akka inni dhufu akka darbuu fi wanti gaarii akka inni dhufuuf. Biraan akka mootummaatti dogoggora bakka nuti qabnutti nutti himamuun sirreeffachuun nurra jira. Nutti himamuu danda'us immoo qaba kun. Iya dodoti gamoji dakaran si doyate jibole appa koti alaga tu foyate Paartiiwwan mormitoota yookiin yeroo ammaa kana morkattoota kan jedhan kun isaan uummata Oromoo keessaa uummata baay'ee Jawaaris ta'ee Maraaraa ta'ee Baqalaa ta'ee uummata Oromoo maqaa kaafataniiti isaanii bakka buutu jedhanii haasamaa jiru. Isin walitti galtanii maa waliin mari'an ilmaan Oromooti miti uummata Oromoo kanaaf miti ka bakka buutan uummata Oromoo kanaaf miti ka qabsooftan maa walitti galtanii akka uummanni Oromoo gammaduu dandeenyu akka uummanni Oromoo tasgabbaa'uu dandeenyu walitti dachaatanii maa hin mari'an maa waliin isin arginu maa waliin teettanii nyaanni maa waliin teettanii teessoo tokkorra maa waliin maran maa waliin dalagan wanni walitti dhufiinsa isin dhoogaa kun maali rakkoo kana maa waliin teettanii hubattanii sabaaf sablammoonni nu keessa jiran tasgabbaa'anii jiruu isaanii maa geggeeffachuu hin dandeenye namni ganamaa galgala bararraaqee jiraataa jira eessatti du'a jedhaa jiraataa jira diinagdee hojjedhe jechuudhaaf hamleen hin jiru biyya amma ofii bulchaa jiru kaleessa wayyaaneen kana nu gooti maaliin kana nu gooti jennee iyyinee hanga caffee kana as dhufnee hirmaannaa yaa'ii kanarraa sadarkaatti addaan cinnee karaarra cinnee hafne tokkotu ture isa bira taane itaa jamaa joorshuumii kadha Biraanuu Juullaa qaamnummaan Oromiyaa geggeessaa hin jirre olaantummaan ereessa jira waamanii yoo jedhaan Oromoo jedhaniituma kunoo iddootti gaggaafatamaa qabu hunda isatti Oromoo ka'aa jiran garuu as deebinee jennu Oromootti du'aa jira kalixa wallaggaa maalii kana rabbuu nama dhageessisin dhageenne gurri nu duudi baqa maali warri waa ajjeesaa jiru sun namni Oromoo ajjeesu kun eenyu addatti bahee beekamuu qabu yoo ka ajjeesu Oromoo ajjeesu kana Oromoo ajjeesuu hin qabu jedhanii abbaa gadaatiin afoo gadhaabatanii itti sun hin danda'amu qeerroo keenya maa ofirraa cinatti achi qabdan yeroo ammaa kanatti dhugaa dubbachuudhaaf qeerroo kana maarkatti hin qabanne nu qeerroon bar fala
egeree biyya kanaa ta'a jedhee yaadan akka nam tokkootitti kaleessallee sirnicha akkasitti cuucee nu fixaa ture san qeerroo makaana wanti ta'e godhannee isaan gadiin harkatti qabannee olii geggeessummaa pirezidaantiin kennas muummee ministeera Dr. Abiy illee kennaa turanii walumatti ta'anii uummanni kun biyyattii tana sadarkaa kanarra geessamee jira. Jawaar Muhammad illee yoo ta'e aktivistii illee yoo ta'e asin durallee yeroo geggeessaa ture sanitti dhugaa dubbachuudhaaf yeroo namni Dr. Abiyyiin qeeqaa ture sanitti illee inuma sirrii miti jedhaa namni jennuudhaan isa deeggaraa ture. Har'amoonni illee karaa biraa faallaa qabate miidiyaan OMN faallaa biraa qabate dhimma kanarratti gadi fageenyaan laalamee biyyattiin akka diigamaa jirtu tana diigamuudhaaf uummata Oromoo kan sababa ta'aa taanee mul'ataa jiru kana uduurratti hojjetameeti baay'ee gaariidha jedhaan dhimmi nageenyaa nu yaadachiisaa jira. Hoo akka salphatti kalaallu taate nu magaalaa keessa gallaaf qof naannoo nageenyi mirkanaa'ee jiru keessa iddoo makalaakaan gaariin iddoo warri daninnatiin gaariin jiru afoo uummanni ka jal'isu taate nu warri qarii irra jirru dhiifa manaa godhaa mammaakaatuun jarri namaan lama lamaan rafanii mana keessa nu jiraan waraabessi dhufee tokkocha duubaan nyaate. Maal ta'aa jirta jennaan na nyaataa jira cadhii jedheen si caasi nyaatee nattaa dhufuuf jal'isaa badi ati jedhee namtichi lafaa ka'eetii jedhan. Akkuma isaan wannichi achitti naannoo Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru kun magaalaa Finfinnee galuu isaa waan afaan jirreef yoo qaqarallee itti yaaduu hin jirre ta'e itti yaadamuu qaba. Rakkoon nageenyaa kunin baay'ee garaa nama nyaataa baay'ee uummanni keenya miidha. Jawaar hariiroo Oromoo fi Jawaar kan wallaale jira. Oromoo qofa miti faranjiinuu waliin hiriira. Gooftaa wayyaaniif nafxanyaa afuufe goota miidiyaa qofaan diina biyya keessaa oofe. Jawaar hidda Oromooti raabsituu onnee gootummaa Jawaar Oromoodha Oromoon Jawaari addan bahan tokkuma. Al takkaan kallabse qaanqee qabsoo qabsiisee qeerroof daandii ta'ee Oromiyaa keessa labsee gabrummaa bara hedduu abbaa irree harkaa cabse Jawaar. Gooftaa warra Minilik haftuu Habashaaf nafxanyaa ijji keenya Jawaar ija keenya. Jawee abbaa qabsoo dhiira gaafa xiiqi qeerroo si oolfachuuf ni du'aa kana beeki. Hin yaadin gonkumaa bashaadii jiraadhu gantuun sodaatii saba kee abdadhu Jawaar. Bukoo jaraa diddee haqaaf bakka laatta kanaaf sabni kee hundumtuu lubbuuf si jaallata. Leenca ija diimaa diinaf harka laanne akka jara biraa gumaa Oromoo nyaanne Jawaar. Ati nuuf jiraatu umurii kuma Oromoon sin kennu ofii isaatiif dhuma. Abiy waan baaneef dagannee nutu siif bitame afaan kee ilaallee Oromoon siin makame. Nutoo si agarre ilma abbaa dhiisee soddaasaa leellisu dhiiga isaa abaaraa alagaa eebbisu. Abiy Nugee dogoggorri laman dogoggorru Oromiyaaf manaa baanee Itoophiyaatti hin gorru. Abiy ajaa'iba qabda muuyaa fi kana rasaasatti roobsaa saba si baase dukkana siim Abiy. Badhaasa addunyaa akkatti gonfattu qeerroo siif madda akkamitti raanfattu Abiy. Siin jedhee Oromoon si wajjiniin jirra lubbuusaa wareeguuf kan wal qabe jirra. Galata dhabeessa namaa taatee kaattuu orma jalaa saba siif dhaabbate morma irraa qalaa rasaasatti roobsaa afaan labsita jaalala si Abiy. Oromoon hiyyaamamu haadha isaatiif yoomoo. Iyyaa doddotii gammoojii dhakaraan si dooyate jiboolee abbaa kootii haala gaatu fooya.